akkasii ajaa'ibaa waan hin qabuufi. Mucaakoo isadha kan Kiristinnaa kaasu. Isa dhugumaatti. Suufii uffadhee qeqeedheenis hin bashannansiisa jeteef. Roobeeraan isiniif nama akkamiiti? Isaan anaaf tokkodha. Maaliif jedhee si komachuus hin barbaadu? Gaaffiin goonni kun egaa cimaadha deeyyaadha. Haa ta'uyyuu malee kanaan dura gaa'ila uummachuu fi wajjin mari'ataa. Ani ijoollee ja'a godhachuun barbaada. Kun ammoo manuu gammachiisee inni isheen fuudhe immoo Andooyee reewwama. Maqaan ishee Dooyee. Guyyaan kun guyyaa gammachuuf kananii. Mucittii kan akkan argeeni kan akka murteessu kan na godhe kiraateeriyaa mataa kootiin qaban ture carraa kan of dabarsuu hin barbaadu. Carraa kan of dabarsuu waan hin barbaanneef hin murteesse. Kan immoo murteessuu kootti murtoo dogoggora hin qabne akka inni ta'e sirriitti hin beekaa jechuudha. በሌሎቹ በጥያቄ አላጨናንቅም፣ ግን አውቃለሁ ማንም በሌለኝ ሰዓት እንደ ወንድም ሆነኝ። ለአንተ የምመኝልህ እድሜና ጤና፣ ከሱ የሚበልጥ ምንም ነገር የለም። Waan tokko isinitti himuu barbaada. Waa'ee obboleessa kooti. Innis Roobeeraadha maqaan isaa. So Finfinneetti na wajjin jiraata. Mucaa na wajjin jiraatu akka tasaa wal barree Roobiyyee. Akka tasaa wal barree almost har'a waggaa 6-7 hin ta'a. Mucaa baay'ee xinnoodha gaafan bareen. Baay'ee mucaa xinnoodha. Mootarii qaba. Mootaranyaadha. So safaratti wal barree. San argee Roobiyyee atta alqas wallaati. Dinqisaa safaraa na dinqoo safara. So ani waa'ee Roobiyyee jechuun maal jedheen isinitti himaa mucaa baay'ee amala qabeessa akka obboleessa kootti aadaa isaa faana jiraata ture Finfinnee. Annookiin jiraadhaa wal barree baay'ee hiriyaa taanii maal jenne baay'een jaalladhaanii. Sa'aatii wanta tokko barbaadutti iddoo hundumaatti yoon ergadhee durseenaa deema. Gaafan safara sana jijjiiru an safara kana hin taa'u jedheetu na wajjin muuf godhe. Gara safara nama jirutti na wajjin muuf godhe mana tokko keessa wajjin jiraanna akka obboleessa kooti. Isa dhugaan isinitti hima akka obboleessa kooti na tan qabaa qabe anis hirruusaa guutee fi innis hirruu koo naa guutee guyyaa irraatti immoo kunuunis gammachuu irratti hirmaatee na wajjin argame. Baay'ee si jaalladha Roobiidha. Baay'een jaalladhaanii baay'een kabajaan. Anis si biratti bareedee. Qixxee milkootti ni ilaala isa dhugaadha beekon. Baay'ee waliin turtii gaarii qabaachaa jirra. Ammas kan na biratti argitan obboleessa artiist Gajuudha. So ammoo Roobeeraa wajjin eessatti wal bartanii Roobeeraan siif maalidha? Miigaa fi nagdaa. Tole galatoomii. Hundumaan dura Roobiin guyyaa gammachuu kanaa ga'ee guyyaa akkasitti hunda keenya walitti waamee hundi keenya itti gammannu kana ga'uu isaatti gammachuu guddaan qabaa fi mooraalii otoo na rattanii fi itti aansuudhaan akka ilma hangafaa tokkotti gara gaaffii kootti yeroo darbu jechuudha. Ilmi isaanii hangafaa milkaa'ee baratee eebbifamee jireenyattis hojiittis milkaa'ee gara gaa'ilaatti immoo darbee gaafa akkasittiin maatiin itti gammadu namni kamiyyuu gammada. Ati garuu ofii keetii jechuudha. Maatiin ati keessaa dhalattee guddattee wanta ati isaanirraa eegaa turtee fi amma gaafa taateen kun hundumtuu ta'u wanta ati agarte ofii keetii akkamidha. Wanta eegaa turte agarte immoo jechaan ibsuun hin cima natti nan beeka fiilingii sana jechuudha. Garuu miirri ati maatii kee irraa argite akkamidha si biratti? Ilmaama keetiin wal madaaleera moo shaateera moo irratti
Gaaffii ajaa'ibaadha dhugaa rabbiiti. Maaliif akkuma sila sinitti mee hawwii keenya guddaadha maatii keenyaaf guyyaan har'aa kuni. Garuu immoo wanti har'a arge jechuun guyyaa cidhi kun seermooniin cidha kanaa jalqabirraa kaasee wanti argaa jiru hundumtuu akka na ajaa'ibsiisetti dhufee jira. Maaliif sababni isaas akka tasaatee torbee ji'a tokko asitti haalli biyya keenyaa haalli boba'aa maal wanti hundumtuu kiraawudii ta'ee baay'een sodaadhee ture. Baay'een sodaadhee ture. Maaliif tarii hiriyoonni koo dhufuu dhiisuu laata? Tarii firoonni koo dhufuu dhiisuu laata? Jedhee even maatii wajjin illee kana ture yaaddoon keenya inni guddaan. Har'arra garuu wanti nu yaadne hundumtuu akka nu yaadne tun taane isa nu yaadne olitti dachaa dabalee isinis firoonni koo obboloonni koo waan tokko isinii godhee miti beekamaadha. Har'a sagantaa kana keessatti na dabaltanii na bareechuudhaaf deemsamma kana deemtanii haala mijannees keessa teessanii kan isin dhuftanii sagantaa obbolummaa jaalalatu isin fide malee aan Roobeeraa Daaneel wanti tokko waan isiniif godhe hin qabu jaalala qulqulluu qofa isiniif kenne isin wajjin nyaadhee dhugee obbolummaa dhugaatu nu gidduu jiraafitu daandii amma kana ceetanii dhuftanii firoonni koo immoo dhugaadha Roobeeraa ba'onatti obboleessa koo hangafaadha. Na guddisee gorsaa koodha kunoo asis adaadaan koo jirti Asteer Qaabataa jedhamti hundumtu firoota koo simman keessoo waa ishee islas wanti dubbatamu jiru beekamaadha. So Roobeeraan dhugaa sagantaa kana bareechuudhaaf sagantaa obboleessa isaa bareechuudhaaf ofitti waakkatin utuu qarshiisaatti waakkatin saaxinii biiraa 60 keenyaa irraa ispoonsarii naaf fidee dhufee akkasitti sagantaa koo bareechaa jira. Ammayyuu dachaa dabalee isiniif kennuun jedha. Ani gaafan jalqabu mucaa isin jaallattan asee promootariidha. So Roobeeraa wajjin yeroo dheeraa duradha kan nuti wal barree. Akkaataa wal bartii keenyaa yeroon jalqaba isa arge maal mucaan kun hin jedha. Safara Rift Valley ture kan inni hojjedhu achirra kobilistoonii irra darbee deema. Na barattoota jiran keessaa yoona layyatti ilabbinyaan akka hedduu maal qobaa bee qobaa galaa reefu farstiirii kedha yeroos yaa akka tasaa so ani immoo fiilmii hawwii kitaaba hawwii gara fiilmiitti jijjiiramu jedhamee yeroo sana taatota galmeessaan ture. Isa produce gochuudhaaf jechuudha. So akka carraa promotionii sana baasee gaafa maxxansu inni dhufee hin galmaa'e. Ergasiin booddee karaa nama walitti siqaa deemne walitti siqeenya gaarii qabaanne obbolaa walii taane sanarra immoo darbee maatiin guyyaarraa ani keessatti argamu wajjin firummaadhaan illee walitti hidhanneerra jechuudha. Mucaa koo isadha kan Kiristinnaa kaasu. Mucaa koo Farmiyaa Saffaa jedhamu. So aga kanatti geenyeera jechuudha. Sanaan booda garuu yaa bilbilumaan walii hubannaa maaliif haalli jireenyaa bakka tokko nama jiraachisu. Har'arratti ga'ee gammachuu obboleessa kootii qooddachuudhaaf anis bakka kanatti argamuu koodhaaf baay'ee akkan gammade ibsuu barbaadaa irra deebi'ee baga gammadde jechuudha. Thank you. Egaa gaaffiin ani gaaffii kootiin deebi'a. Gaaffii keetti deebi'a. Baay'ee haasa akka nun addanatti wal agarru akka nun addanatti wal geenyu kan godhe qophii roobaadha. Kana hundi keenya beekamaadha. As keessatti namni galateeffamuu qabu namni addaa jira. Namni galanni isaaf malu kan biraatu jira. Mucaa akkas disipiliinii ta'e, mucaa akkas kabajamaa ta'e, mucaa akkas namni hundumtuu dhimma isaadhaaf jecha dhimmi koona taafu jedhee deemee dhufu kan sheeppi godhe abbaa isaaf haadha isaatu jira. As keessatti ani dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e waa'ee abbaa isaaf haadha isaa akkaataa isaan guddisanidha kan na ajaa'ibu. As keessatti kabaji guddaan abbaa isaaf haadha isaa fi al takka abbaa isaaf haadha isaa al takka.
Neerra already galgalateeffachaa meerra. Galgalateeffachaa meerra. Waraabbii xiqqoo waraabaa turre. Sa'aatii keessanitti dhuftan. Mucaa akkasitti mucaa kabajamaa ta'e nuun illee dhimmi keenya dhimma ta'ee utuu nutti hin argamin waa'ee isaatiif jennee akka nuun kabaja isaatiif mucaa kana kan akkasitti mucaa kabajamaa godhee mucaa kallattii qabsiisee guddisee isiniif kabaji mallaa jechuuf jenneeti kan kabaja guddaaf isinii kabajamaa kabajamaa isin jechuuf jenneeti. Ani erga kana fitneeti booddee isaaniin waamuudhaaf ture. Garuu sa'aatii keessanitti dhuftan sa'aatii sirriitti dhuftanii. So nuti hiriyoonni isaa haga ammaatitti wanta waliin dabarsine keessatti gaaffii adda addaa waliin taasisaa turre. Mee Roobeeraa jechuun isiniif nama akkamiiti? Dhaladhaa nan beeka. Dhalli hundumtuu immoo hiikaa mataasaa ittiin laattu. Roobeeraan isiniif nama akkamiiti? Maal hawwituuf turtan? Har'arra ga'ee kana arguu isaatiif maaltu isinitti dhaga'ama? An baay'ee itti gammadee baay'ee natti toleera. Roobeeraa jechuun mucaa koo milkoo wajjin addan baafadhu. Isaan anaaf tokkodha. Roobeeraan immoo an baay'ee seerumaan hin barsiisee seeraan guddifne seeraan abboomne guddifne sabboomne guddifne kan sama baratuttis Dambidoollottis barachaa ture beezitti barachiisaan ture beezii irraa immoo ka'ee immoo askii Naqamtee namuttis barachaa ture isa booddees immoo yuunivarsiitii dhaqee yuunivarsiitiittis deebi'ee Naqamteetti barate. Manni Naqamteetti barateetti immoo fixee akka inni deebi'ee mataa isaa danda'us yaala guddaa gochaa ture. Haa ta'u iyyuu malee kanaan dura gaa'ila uummachuuf wajjin mari'ataa amma kunuu gaa'ila irra ga'eera. Dawatee eessa dhaqee filatee kun ammoo manuu gammachiisee inni isheen fuudhe immoo Andooyee reewwama. Maqaan ishee Dooyee. Baay'een jaalladha. Kanadhaa baay'ee gammadeera. Baay'een galateeffadha. Abbummaa irraatii darbee yeroo baay'ee abbaan ofii keessattuu ilma hangafaa waliin abbaan hiriyaadhaa. Obboleessaa abbaa mee rileeshinii isin qabdan kana gidduutti iftoominaan waliin haasa'uu yaada isaa gaafachuu maal faasilitti odeessatu? Elaa gaamma dura wajjin hin mari'an. Anu nama akka abbaa fi ilmaa yommuu akka gwaadiyyaas hin mari'annaa. Haala jireenyaas hin mari'annaa. Haala ittiin guddinnu hin mari'annaa. Isa kanarratti darajaa kanas kan geenye suma wajjinidha. Ijoollee makoo wajjin darajaa kana ga'ee. An baay'een isaan galateeffadha. Seeraan guddatan seeraan ajajamanii jaalala namaa qabu. Baay'ee namatti siqu, naman kabaju, ilaa filaamee beeku. Hundumti isaanii Roobeeraanis akkasidha. Roobeeraan baay'ee kan Roobeeraanis akkas naman kabajaa jaalala namaa immoo qabu. Kanaaf jaalala namaa qabuuf ammi kun yaa'ee dhufee an baay'een isinitti boonee baay'een gammadaa jedhama. Dhugaadha. Akkasidha. Amaloota kun amma dhugaadha. Akkam? Uffatnummaa isaatti yeroo daa'imummaa isaarraatti eegalee amala gamsiisaa wayii qabaa hin jedhu kun amma dhugaadha. Gamsiisu. Gamsiisummaan qaba manni mu'amma tokkoyyuu hin dubbatu. Laa filaamee maanonnoo ta'a. Nama nu cannaqis hin qabu. Mucaa magaariidha. Mucaa jaallatamaadha. Mucaa filatamaadha. Anamma sanni hawwii kana ga'e anamma dura waan ture. Silaa amma cidha kanaa wayim sagantaa nama adda biraa wajjin ture. Isa kana waliin mari'annee karoorfannee maal jennee yoo naga'e amma jireenya bal'aadhaan jireenya bareedaa kanaanii isin dhuftanii bashannantanii uummati koo dhufee bashannanii hojiin dabarsuu kootti baay'een gammada. Kanadha.
Ishi duraan dursa ijoollee koo baay'een sin jaalladha. Baay'een sin kabajaa galatooma. Roobeeraa jechuun akkuma maqaasaa roobeeraadha. Roobeeraan baay'ee jaallatamaadha. Anaaf roobeeraan jechuudha. Mucaa koodhasii, gwaaddenyaa koodhasii, makaarii koodhas. Roobeeraa baay'een jaalladha. Roobeeraan iteetee koo aduutu jennaan bishaan jigee lafaa waliin qabu. Roobeeraa baay'een jaalladhan, baay'een kabajaan. Amma inni gaa baay'ee nuni roobeeraatti baay'ee dhaqannee, baay'ee cannaqamnee, baay'ee barsiisannee akka inni iddoo guddaa nuu ga'uu fi baay'ee yaalii guddaa goona. Ijoollee keenyaaf duraan dursamuu baay'een karadhaafan ijoollee koof darbaan karadha. Adda duree godheen karadhaaf ijoollee koo karaarra kan jallisullee daandii keessa qajeelarra naa qabeedheen karadhaafan. Kanaafiyyuu waaqayyoof galachuu kadhannaan koomoo deebiinaa ta'ee ijoolleen koo lamatu kana 200 naa godhin jedhan. Roobeeraaf milkoon amma riyaa fakkaatu mitiire. Garuu roobeeraaf milkoon hoggaa meeqa walirraa fagaatu beektaa? Hoggaa 8. Isa dhugumaatti. Roobeeraan 86 dhalata. Milkoon immoo 94 dhalata. Dhugaa isinitti hin fakkaatumni? Innaa egaa waaqayyo immoo isin gaa kanuma 200 isinii godha jedhee isaanuma lamaan kana ijoollee baawwantanuu godhee fi nuun immoo alamii isaanii akka argine bor immoo jireenya keenya kana hojii keenya kana isaanitti dabarsinee laffaanee hojjenne jechuudha. Ati wanta fedhe yoo qabaatte qabeenyaan kee yoo dhala qabaatte dhala keessa si bareecha. Du'a keessa maal keessa dhala keessa si bareecha. Kanaaf ijoollee koof ammayyuu jaalala namaa alaatuuf hin jedhaa. Nan karadhaa fi kadhannaan kun inuma naa dhagee waaqayyoof galanna ta'u. Baay'ee namatti tola. Roobeeraa nuti sagaa ammaatitti hanga beeknutti yaadota adda addaa kaasnee waliin haasaa turre kana kanatti jira. So isin amma hawwiin isin egeree isaatiif qabdan ni maal fakkaata? Haga har'aatitti wanta narragee arginee jirra. Hawwiin isin gara fuulduraatti isaan qabdan. Hawwiin kun baay'ee abbee isaanan gorsaaf ijoollee koo fincaran. Anamma yeroon 2014 dhambii Roobeeraa Addisabaa gaafa naqe. Roobeeraan nu biraa deeme baay'ee tuttureera gaa. Amma nuuni 2014 hojjennee ammuma lafarratti jiraannu immoo mana keenya isa waaqarraas akka ijaarrannuu fi foon waaqayyoof dhiiga waaqayyootti dhiyaachuudhaaf itti qophoofne. Isa qophoofne Roobeeraan egaa haala jiru haala qilleensaa beektamitiire. Roobeeraan deemeeraa achii booddee baay'ee akkuma kanatti qophoofne beektaa cidha isa lammataati jechuudha miniire. Innaa inni gaa hin sodaata Roobeeraa yoo dhufe rakkootitti uumamaa laata isa jedhu. Aniif Roobeeraan baay'ee mistiranyaadha. Innaa gaafa kana Roobeeraan dhuftaa jennaan akka mooyyateetee kunuun sodaadha. Waan tokko hin jiru kadhannaa guddaan qabanii ati koo kana foon isaa dhiiga isaatti fudhachuu keenya irratti afteennaan gaafa duunuyyuu hin dhuftu jechuudhaan jedhan. Isa nan dhosee gaa akka inni dhufu maaliif inni rakkoo uumaa laata isa jiru malee jibba minisii galeeranii. Achi Roobeera kottuu wanta fedhe waan tokko hin jiru namni sitti bu'u hin jiru nan karadhee waaqayyoonis nan karadhee Roobeeraan isa keessa amma inni gimbii dhaqee dhufee wayyaanuun ittiin foonsaaf dhiiga isaa furannuuf bitee dhufee akkuma kana uummata waamne gammachiisne jechuudha. Naani maa inni Roobee dawwalee maalidhati maal hojjettu akkamidha qophiin keessan illee ta'ee nun gaafattu jedheen isinuma bira ga'een isin gaafadha. Faayirtaayina maala noo kunuun isin bira ga'eedha. Isan sila dhossee dubbadhe faayiraan jedheenanis sobee. Achiigaa makiinaa manamaatti deemee shaqaxa kana bitee ergaa dhaqee Addisabaa nan arge jireenya isaa manni isaa akkuma nama mana intinaa qabu mana tidaarii qabu baay'ee bareedaadha namatti tola. Abbaa Roobeeraan jedheen galee mucaan kun makiinaa namaan hin deemu makiinaa bitamaaf hin jireen. Akkami bitamuuf makiinaanii hojii kana achii ba'ee markaatoo dhufee mi'a bitu jechuuni makiinaa kireeffatee deemuuni rakkisaadha. Bitamuuf jettee bitamuuf hin jedhe.
walii gallamoo wanta mari'annu moo walumaan goonannu jechuudha. Naqee imbitee fi mucaan koon hojjetee injabaatee amma immoo waaqayyo jedhe immoo gara booddeetti jechuudha. Nuun isaan nuuf lama mitiire akka isaan 200 ta'aniif nuun birrii barbaanne inni taakko jala keenya. Garuu isaan immoo akka keenya akka hin taanee fi awooran ijoollee dhalli isaanii gibbii kana keessa guutu dhalli dhala isaanii akka keenya akaakilii abaabilii arginuu fi abdii guddaa qabna. Hanga har'aatitti gochuuf fi yaaddanii wanti hin goone fincaaqotti guyyaa akkasii wanti hin hir'isee jira jettanii yaaddu. Waan tokko iyyuu hin hir'isne malee waan gara fuulduraatti yoo jira isaaf isa kanaaf inni godhame isa kanaaf akka godhamu hin jedhaan sii galee jira. Lamaan isaanii akka isaan wal qixxaatanii nuun immoo laffaanii hojjenneerra mitiire isaan immoo bornu caalaatti hojjetanii akka isaan jijjiirama agarsiisanii nuun amma kana booddee dadhabneerra. Sii galee jira dadhabneerra umuriin namaa badaa miti nu caalaatti hojjetanii isaan immoo iddoo keenya dhaabbatanii akka isaan wanti jedhaniif waaqayyoon kadhannaa fi nu gaddisiisnee nu naarsine waan tokko bakka nuun hindaa'amu iddoo fagootti yaadaa turre asitti yaadne. Haadha manaa fi maaloo laga tokko kutuu jedhamtiire. Kanaaf waaqayyoon immoo asitti godhee nu gammachiise akkasuma immoo jireenya bara baraa gammachuu laatee fi dhala akkasuma isa qabbaneeffachiisu isaaf laatu. Asuma kan immoo wanti sarpiraayizii tokko jechuudha. Indaa'u guyyaa sana dhiiga isaa fuusaa fudhachuu yoo dandeenyutti taateen kun akka uumamedha. Ka'umsumti isaayyuu jechuudha. Yeroo isin qorrobdanii galtanitti dhiiga isaa fuusaa fudhachuu galtanitti ija isaa keessa akka shimmiitti kan sila dhageenye. Yeroo jalqabaatti guyyaa sana argee immoo waan isa taasisaa baay'ee galatoomaan siniin jala asii dheeressu baadhaa galatoomaa. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa guyyaan cidha obboleessa keenya Roobeeraa kun isa qofaaf yookiin maatii qofaaf miti. Gammachuun isaa jechuudha. Anaan illee yeroo itti carra qabeessa na taasisedha. Carra qabeessummaan koo kun immoo maalinni yooman arga yooman qaamaan wal arga jedhee kan hin hawwaa ture. Carraan ittiin isaan bira ga'uullee arga bal'aadha jedhee guyyaa tokko yaadee kan hin beekne carraa guddaa kan itti qabatee naaf dhufedha. Kunis immoo nama yeroo jalqabaatiif yeroo itti afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhamee odeeffamu keessa afaan Oromoo addunyaatti ibsuudhaan beeksisan akkasumas gaazexeessituu cimtuuf jaalatamtuu taate hawaasa tajaajilaa saba isheedhaaf kan dhalatte saba isheedhaaf kan dhaabbatte dhuguma gaazexeessituu kabajamtuu jaalatamtuu jecha afaan koo ibsuu hin dandeenye gaazexeessituu Simmaayii Teessoo wajjin yeroon itti wal argedha jechuudha. So ani gammachuu guddaan qaba. Ammas kan hin argamu isaan cinattidha. Baay'ee ani gammadaadha isiniin wal arguutti. Yeah, thank you very much. So har'ammoo kan itti wal arginee jirru waa'ee seenaa isaanii qorachuudhaaf maalummaa isaanii eenyummaa isaaniidhaaf dhaloonni hin beekne yoo jiraattan Google search yoo gootan YouTube yoo search gootan kallattii kamiin iyyuu argachuu dandeessu jechuudha. Nama kana garuu amma kan inni irratti gaafadhu yoo jiraate waa'ee obboleessa keenya ilaalchiseetu mee Roobeeraa Daani'eel isiniif maalidha? Maalitti oolaa? Isin isaaf maalitti ooltu? Roobeeraa Daani'eel erga guyyaa argitanii kaastanii yaada maalii qabuuf turattanii nama akkamitti argitanii har'ammoo gammachuu isaa irratti argamu keessaniif maaltu isinitti dhaga'ama? Galatoomii carraa kanaan hundumti keessan iddoo garaagaraa irraa baatanii gammachuu keenya kana irratti hirmaachuudhaaf warra dhuftan hundumaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Roobeeraan maatii kootii, mucaa obboleettii kootiiti. Abbaan manaa obboleettii kootii immoo soddaan jaalladhu obboleessa keenya baay'ee kan jaallannu baay'ee kan kabajnudha. Roobeeraan immoo erga isaan gidduutti ijoollee 2 godhataniiru. Roobeeraaf milkoodha. Roobeeraan mucaan kun hangafaas Roobeeraadha. Mucaan obboleettii kootiis Roobeeraa. Adaadaa kootu baay'ee jaallatti mucaa koo. Gaafa inni kun dhalatu kunis Roobeeraa dhuma isuma fakkaata jettee Roobeeraa jettee baastee feeyyee. Kanaaf maatii keessaa Roobeeraa 2 qabnaa jechuudha. Kanaaf Roobeeraa xinnoof Roobeeraa guddaa jennamu. Kanaaf baay'ee mucaan jaalladhudha.
baay'ee mucaan ija korratti bakka ijoollee korratti akkasiin godhu baay'een isa hordofaa bakkees taa'ee akka inni cimeenaa guddatu waan hin barbaaduu fi konsantireeshiniin koo akkas mataa kee gootee maaliif akkas gootaa bakka iji koo hundumtuu deemsa isaa kanaaf na baqatanaa sodaarra kan ka'e na baqataa nan qabadhaa yoon qabesinuu kan akkasiin godhiniin jedha maaliif abbaan isaaniis haati isaaniis ijoollummaadhaan wal argatanii gadi gajjallaarraa warra ijoollee magaalaa kanatti guddatanii wal arganii nagada kaleessa wanti xinnoorraa ka'anii wal fuudhanii sadarkaa guddaa har'aa biyya kana keessatti jiru warra jedhaman keessaa abbootii qabeenyaa keessaa warra tokkodha. Kanaaf ijoollee isaanii immoo yeroo guddisanii seeraan heeraan waan hundaa barsiisaadha. Gatiitti baasaa guddisee kan Daani'eel isheenis baay'ee obboleettiin koos baay'ee ijoollummaa isaaniitii kaasanii waa'ee daldala kanarratti mugdii irratti gatii guddatan biizinasii kana atuun tamaariin biizinasiin akkamitti akka deemu maaneejmentii kana maal kana ijoollee isaas haadha manaa isaas nama barsiisee sadarkaa kanarra akkamitti biizinasiin guddachuu akka danda'u akkamitti deemamuu akka danda'u maal yoo bakka tokkoon isaarratti maal hojjechuu akka danda'u akkaataan itti karoorsansi baafatu nama si dinqisiisudha. Kanaaf ijoollee isaa diisipliinaa fi waan gaariidhaan guddise. Kanaaf ijoolleen isaas immoo har'aa kunoo milkaanii fi inni xinnaanis baay'ee biriiliyantiidha. Inni kun garraamidha. Isheen xinnoon sun immoo baay'ee abiddaa. Isheen abshaan abiddeedha. Inni kun bakka nama jaalalaa beektamni akkasidha bakka waan hundusaa garraamii gatii ta'e hundumtuu hin jaallatanii hundi keenyas hin jaallanna. Amma immoo kunoo kaleessa karaan daandiin kaleessa deemamaa turee fi karaan inni bor har'a galgala roobeera jenna bor atoo roobeeraa ta'a. Daandiin har'a nutti deemaa jiruu fi daandiin bor irra deemu baay'ee garaagara. Hiriyaanis booddee ta'uu hin danda'a. Jireenyi jireenya bultiin ijoolleen hin dhufti. Biyya bulchuu jechuudha gaamu. Responsibility itti gaafatamummaa fudhata. Haadha manaa biyya dhalliin dhalatti bor immoo jireenya akkamittiin ijaarraa akkamittiin guddanna isa jedhu si yaadaa gatii deemamuu fi har'a abbaa carra qabeessa ta'uusaa kanaaf baay'een gammada. Waaqayyo baga maatii kana gammachiisee abbaa isaaniis haadha isaaniis baga kanaan isaan ga'een jedha. Baay'ee kasi jaalladha. Mee carraa tokko argadhee roobeeraadhaan guyyaa tokko taa'ee ituun kana itti meera ta'e jettanii wanti gaafatan jira. Wanti sun yoo hafe har'a itti himuun qaba kan jettanii yoo jiraate yoo hin jiru ta'e immoo gorsi xiqqoo egeree ilaalchisee isin laattaniif. Egaa roobeeraa sirriidha yeroo baay'ee abbaa isaanii gargaaru lamaan isaanii inni kun xinnoon as taa'ee makiina garaagaraa fudhatee hojii garaagaraa irratti bobba'uu buna simbituu maal godhuu inni kun immoo mi'a feesisaa Addis Ababa taa'ee abbaan ajaju bituu feessee ergaa biizinasiin egaa akkasiin darbaa dabarsanii amma haati isaaniis abbaan isaaniis dadhabaa gatii dhufuu fi bor kaampaanii guddaa ijaaranii waan guddaatti akka isaan sadarkaa guddaatti ce'an wishiin godhaa fi isa darbetti immoo barumsaan kan deeggarame teknooloojiidhaan kan deeggarame biizinasii guddaa irratti akka inni bobba'u hawwaa fi carraan ani isaaf hawwu kana gatii ta'ee fi ammuma itti yaaduu qaban jedha. Galatumaan jira. Mee roobeeraan isiniif maali? Raawwii isin roobeeraadhaaf qabdan maali? Har'a ga'uu isaatiif immoo maaltu isinitti dhaga'ame? Ani kana jedhee dubbachuu hin danda'u. Roobeeraa jechuun nama guddaadha. Kana jedhee dubbachuu hin danda'u. Mee roobeeraan isiniif maalitti? Roobeeraan dhiiga abbaa manaa kootiiti. Dhala koodha bakka miidhagdee nallee malee dhala koodha. Mucaa hangafa koo wajjin inni yoo baay'ate jeejaa waggaa macaalaa jechuudha. Anaaf isheen immoo gama tokko keessa heerumnee nummaatiin bakka rakkina isheen barbaadu isheen rakkina koo barbaadu iccitii mana koo isheetti naasaa
rakkina ijoollee koo isheetti naasa'a. Darbaa darbii immoo milkoo jechuun dhalammii xadhee dhaleedha. Egaa hundumtu gadameessa keessaa ba'eef tokko hin ta'u. Abbushaa jechuun milkoodha. Meeroon jechuun abbeedha. Meeroon jechuun roobeeraadha. Isaan badaa ol duran jiranii Sulaimanis akkasumadha. An baay'ee garaa koo qulqulluun isaan jaalladha na kabaju. Dan kabajaan ijoollee kana Waaqayyoon ulfina isaa irratti haa eeggatu. Ishee dhuftee qe'ee keenya galtu. Ishee dhuftee mana keenya galtu. Waaqayyoon ulfina isaa eeggatee haadha kan kabajuu, abbaa kan kabajuu nuuf haa godhuun jedhan caalaatti. Waaqayyoon waan adda biraaminii ija hamaarraa haa eeguudha hundumti keessan. Hundumti keessan inni fuudhee akka fuudheetti inni hin fuune immoo Waaqayyoon gaa'ela keessan akka inni arge, akka inni kabajee maatii isaa kabaje, akka inni hiriyaa isaa kabaje, fagoorraa dhiyoodhaa baharraa kibbarraa kan dhuftanii akkasiin kabajanii dhuftanii Waaqayyoon isin haa kabajuun jedha. Thank you very much. Karaa amma kana deemtanii dhuftanii qe'ee kana geessan immoo Waaqayyoon immoo yeroo isin galtan isin milkeessee lafa jirtanitti Waaqayyoon nagaan isin agarsiisu. Ankoottis akkasuma cidha dhala kootiittis akkasuma hunduma keessan akkan argu naaf godhu. An mucaa isin jaallattan asee piroomootariidha. Arrarratti ga'ee gammachuu obboleessa kootii qooddachuudhaaf anis bakka kanatti argamuu koodhaaf baay'ee akkan gammade ibsuun barbaadaa irra deebi'ee baga gammadde jechuudha. Thank you. Shopoko lile gamachu no gale bongo. Shopoko lile gamachu no gale bongo. Shopoko lile gamachu mirga gale bongo. Shopoko lile gamachu mirga gale bongo. Shopoko lile gamachu barda gale bongo. Shopoko lile gamachu barda gale bongo. Ambal talaga itu mujota jabanama. Gondoma Korada gaga Amen Kanibata Amen Korada gaga Amen Kansenata Amen Marga kabada Amen Marga lalisa Amen Wanada kenya Amen Upa parisa Amen Umri derata Amen Wajin jirada Amen Aku fakaka Amen Ababayu arga Amen Eba pudata Amen Wajini jirata Amen Ora dagaga Amen Wajini ni raga Amen Akobi akaga Amen Ababilesi arga Kerroodhaaf qarreen dhiiraaf shamarreen uummata magaalaa Innaangoo really isinitti boonnee jirra baay'ee isin gammachiisaniitu baay'ee isinitti boonneerra jaalala akkamii akka qabdan maatii kana hagam akka jaalattan hagam akka kabajdan dargaggoo kana hagam akka jaalattan hagam akka kabajdan baay'ee agarreerra isinitti boonneerra really waan jechaa nu dhabsiistaniitu uummata magaalaa Innaangoo sinjaaladheera baay'ee. Shopoko lile gamachu fardaan gale bongo. Shopoko lile gamachu fardaan gale bongo. Lile gamachu gale bongo. Lile gamachu gale bongo. Lile gamachu. ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ። ይህ የጋብቻ ዕለት በይዘቱና በአቀራረቡ ልዩ የሚገርም ፍቅር፣ የሚገርም አንድነት፣ የሚገርም ውበት ነው ያየነው። በፍቅር ተምሳሌቷ በእናንጎ ከተማ ይህን የመሰለ ፕሮግራም ለማካሄድ ጋራ ሸንተረሩን አድማሱን አቋርጣችሁ እዚህ ድረስ የመጣችሁ እንዲሁም ደግሞ ከውጭ ሀገር ሆናችሁ በቀጥታ ስርጭቶቻችን እየተመለከታችሁ ያላችሁ ክቡራትና ክቡራን ዘመድ ወዳጆቻችንን ከልብ እናመሰግናለን። አብራችሁን ስላላችሁ እውነት፣ ክብር፣ ፍቅር፣ አንድነት ከሁላችን ጋር ይሆንላለሁ።